Sirraa oduu warraaf qabnu isinitti maashamsu Bashiri. Bulchiinsi naannoo Tigraay tarkaanfii naannoo Amaaraatti fudhatamaa jiru kan deeggaru ta'us hirmaannaa akka keessaa hin qabne ibsee jira. Bulchiinsi yeroo Tigraay tarkaanfii seeraa kabachiisuu mootummaan federaalaa naannoo Amaaraa keessatti faannoo irratti fudhachaa jiru kan deeggaru ta'uu ibsuun hirmaannaa garuu keessaa akka hin qabne addeessee jira. Bulchiinsi naannichaa ibsa hagayya 13 bara 2023 baaseen Dula seera kabachiisuu mootummaan federaalaa gara hidhatanii lolan kan walii galtee Piritooriyaa danquu danda'an irratti adeemsisu kamiyyuu kan deeggaru ta'uu ibsuun himata humnoonni hidhattoonni Tigraay waraanicha irratti hirmaatanii jiran jiru dogoggoraa fi maqaballeessiidha jechuun haalee jira. Humnoonni oduu akkasii oofan kun raayyaa ittisa biyyaatiin waan mo'amaniif uummata Tigraayitti sababeeffachuuf ijee ibsa kanaan mootummaan federaalaa tarkaanfii humnoota kana irratti fudhachaa jiruuf deeggarsa addaa Tigraay irraas ta'e paartii biraa irraa barbaada jee mootummaan Tigraay kan hin amanne ta'uu eeruun duula humnoota gara jabeeyyii fi michoota isaanii kanneen walii galtee Piritooriyaa danquuf yaalii jibbaataa taasisaa jiran fashaleessuuf mootummaa federaalaa kan deeggaru ta'es ibsee jira. Bulchiinsi naannoo Tigraay kan obbo Geetaachoo Raddaatiin hoogganamu gaaffilee fudhatama hin qabne humnoonni naannoo Amaaraa kaasanii kuuf tattaaffii mootummaan federaalaa gochaa ture gargaaraa akka jiranis ibsanii jiran. Akkasumas walii galtee Piritooriyaa guutumatti hojiirra akka oolu ni hojjanna jedhan. Uummanni Tigraay ammaas rakkoolee jiran karaa nagaatiin hiikuuf fedhii fi kutannoo akka qabu seeranii jiran. Ibsichi qaamoleen kanneen gareen kunneenii fi michoonni isaanii walii galtee Piritooriyaa fashaleessuuf hojjechaa turu ibsuun kaayyoon isaanii osoo hin milkaa'in hafee jira jee. Ibsichi kun humnoonni mootummaa Amaaraa kanneen ejjennoo farra walii galtee Piritooriyaa fi uummata Tigraay kan qaban ta'uu ifatti beeksisaa turus ibseeti jira. Paartiin Oromoo gurguddoon lamaan addi bilisummaa Oromoo fi Koongirensii Federaalistii Oromoo sarbamiinsa mirga namoomaa fi ajjeechaa lammiilee nagaa balaaleffachuun ibsa baasanii jiran. Paartileen adda bilisummaa Oromoo fi Koongirensii Federaalistii Oromoo haleellaa humnoonni mootummaa lammiilee nagaa irratti raawwatanii jiran jechuun gochaa kana kan balaaleffata ta'us beeksisanii jiran. Ibsa haala yeroo Oromiyaa irratti paartileen kanneen baasaniin humnoonni mootummaa duula qurxummii balleessuuf madda bishaanii gogsuudha jedhu jechuun qonnaan bultootaa fi lammiilee nagaa ajjeesaa madeessaa fi dararaa jiran ibsaanii kun. Yeroo ammaa kanatti waraana bilisummaa Oromoo barbaada jechuun duula hagayya 1 bara 2015 hanga hagayya 4 bara 2015 akka lakkoofsa Itoophiyaa jidduutti godina Shawaa Lixaa aanaalee Amboo, Coobbii, Daanoo, Gindabarat, Ilfataa, Iluugalaan, Liiban, Jaawoo fi Midaqaanyitti godhameen qonnaan bultootatti dhukaasuun ajjeesuu, madeessuu fi saamicha godhamaa ture jira ibsi kaafaa irraa kenname. Addi bilisummaa Oromoo immoo gama isaatiin rakkoon kun guutummaa Oromiyaa keessatti raawwatamaa jiraachuu ibsuun keessumaa naannolee waraanni bilisummaa Oromoo socho'aa jira jedhamanitti badiin kun hammaataa ta'uu eeree jira. Haleellaan taasifame haala uummata irratti haaloo ba'uu haala fakkaatuun hagayya 4 bara 2015 akka lakkoofsa Itoophiyaa aanaa Coobbii gandaa bakkee Hoofee Jaamutti haleellaa raawwateen lammiilee nagaa 11 haala suukanneessaa ta'e irra saasaan rukutanii humnoota mootummaatiin ajjeefamuun 5 madaanii jiran jechuun maqaa namoota lubbuun dabree paartileen lamaan tarreessanii jiran. Kana malees 30 ol kan ta'an humnoota mootummaatiin butamanii miidhamuun qabeenyi isaanii saamamuu beeksisee jira. Namoota ajjeefaman keessaa daa'immanii fi manguddoo umrii 70 jiraachuu eeruun ajjechaan jumlaa aanaa Coobbitti raawwate umrii fi saalaa addaa kan hin baafne ture jee ibsi abaa irraa kenname. Dabalataan aanaa Liiban Jaawwitti manguddoo umrii ganna 70 obbo Guddisaa Naga'oo namoota 40 biraa waliin fuudhanii deemuun hagayya 2 erga reebanii turanii booda ulfaatina reebichaa irraa kan ka'e lubbuun obbo Gaaddisaa dabruu ibsi abaa kun addeessee jira. Abaawwan ibsa kanatti fuudhan akka jeetti godina Arsii aanaa Martii magaalaa Boomsatti haleellaa raawwatameen obbo Haajii Ziyaad namni jamuun rasaasa humnoota mootummaatiin dhukaafameen ajjeefamuu eeree jira. Daa'imaa fi dubartii isaan waliin turan madaa'us ibsichi dabalee eeree jira. Hagayya 1 bara 2015 akka lakkoofsa Itoophiyaa godina Arsii aanaa Martii fi godina Jimmaa aanaa Geeraa Ganadaa Barcaa Deegatti qonnaan bultoota gaaffii xaa'oo kaasan irratti sarbamiinsa kabajaa namoomaa tuquu raawwatamu ibsichi yaadachiisee jira. Namoonni yeroo taateen kun raawwatamu achi turan biiroo muummee paartichaa kan kaafaa'utti dhiyaatanii rageessanii jiranii jee ibsi kaafaa'u kun. Hagayya 7 bara 2023 ona Midaqaan gandaa Booquunisootti namoota 4 maqaan isaanii ammaaf hin beekamin ukkaamsuun yeroo fuudhan hagayya 8 bara 2023 ona Daannoo ganda Baddaa Iluu ona Iluu Galaan ganda Habakoo aanutti loon uummataa saamuu ragaa uummata irraa argameen mirkanaa'uu abaa'uun ibsee jira. Uummanni Oromoo akkuma uummata biraa hamileen isaa cabaa kan jiru ta'us paartiin badhaadhinaa maqaa uummata Oromootiin daldalaa waan jiruuf saboota birootiin akka jibbamu taasifamee jira jedhan. Koongirensiin Federaalistii Oromoo haleellaa fi sarbamiinsa mirga namoomaa jiru furuuf mariin nageenyaa eegalamee ture akka itti cimsee kan gorse hoggaa ta'u addi bilisummaa Oromoo ammoo gama isaatiin mootummaan ce'umsaa naannoo Oromiyaa akka ijaaramus gaafatee jira.
Paarlaamaa Itoophiyaa walgahii rifichiisaa taa'ee labsii yeroo muddamaa raggaasisee muudamaas mirkaneessee jira. Mana marii bakka bu'oota uummataa labsii yeroo muddamaa rakkoo naannoo Amaaraa keessatti uumamee wal qabatee labsame irratti murtii dabarsuuf kaleessa hagayyaa 14 bara 2023 yaa'ii rifichiisaa gaggeesseen labsicha mirkaneessee muudamaas laatee jira. Labsi yeroo muddamaa guyyoota 10 dura haala nageenya naannoo Amaaraa keessa mudate to'achuuf labsame paarlaamaa biyyattii irratti sagalee caalmaan argachuun raggaasifamee jira. Labsiin kun ji'a ja'aafis kan hojiirra oolu ta'uunis beekamee jira. Labsichi sagalee callisaa 12 fi sagalee mormii 16 argatus sagalee deeggarsaa caalmaa argatee raggaasifamee jira. Paarlaamaan kun yaa'ii rifichiisaa gaggeesseen muudama boordii qorannoo labsii kanaa namoota 7 of keessaa qabus raggaasee jira. Yaa'ichi obbo Azmaroo Addaamo walitti qabaa Dr. Najaat Girmaa itti aanaa walitti qabaa godhuun filatee jira. Ministeera waamamaa olaanaa mootummaa kan ta'e obbo Tsaggaayee Beeljigee barbaachisummaa labsii kanaa miseensota paarlaamaaf dhiyeessuu fi gaaffilee ministeerota irraa kaaniif ammoo ministeerri qaa Dr. Geediyoon Ximaatiyoos deebii laachuun gabaafamee jira. Naannoo Amaaraa keessatti haleellaa hidhannoon deeggarame raawwachuu isaatiin kana tasgabbeessuudhaaf fi to'achuudhaaf seera idilee waan hin danda'amneef biyya badirraa baraaruu fi nageenya uummataa eeguuf labsichi barbaachisa jechuun obbo Tasfaayeen ibsuu paarlaamaa Itoophiyaa beeksisee jira. Labsiin muddamaa kan labsame naannoo Amaaraatti rakkoon nageenyaa dhalachuu fi naannicha humna isaatii ol ta'uu ibsuun birmannaa erga gaafatee booda ta'uu isaati. Akka seera Itoophiyaatti labsii mana marii ministeerotaa dabarsee qaamni olaanaa mootummaa Itoophiyaa jechuunis paarlaamaan torbaan lama keessatti qorattee raggaasisuudha qaba. Walga'iin taa'amuu dura koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa xiinxala mirgoota namoomaa fi yaaddaawwan marii dhiyeessee jira. Koomishinichi yeroon turtii labsii kanaa akka gabaabbatu akkasumas bakki labsiin kun itti raawwatu akka daanga'us gaafatee jira. Koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa labsii kanaan dhorkawanii fi dirqamoonni kaaman akkasumas aangoon labsiin kun qaama mootummaaf kennee akka qoratamu qabeeree jira. Dabaluunis paarlaamaan miseensonni isaa fi abbootiin seeraa murtii mana marichaa malee qabamuu dhabuu fi himatamuu dhabuu irratti akka gaafatu yaada dhiyeessee jira. Torbaan tokko dura miseensi paarlaamaa obbo Kiristaan Taaddalee mirgi to'atamuu fi himatamuu dhabuu isaanii osoo irraan kaafamee hidhamanii turuun ni yaadatama. Obbo Kiristaan Taaddalee mana marichaatti dura taa'aa koree dhaabbii dhimma baasii mootummaa bulchiinsaa fi to'annoo ta'anii hanga guyyaa hidhamanitti hojjechaati turan. Koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa haalli naannoo Amaaraa keessa jiru tasgabbaa'uu mootummaa waan ibseef paarlaamaanis labsii kana erga raggaasisee hojiirra oolmaansaa ji'a tokko yookaan torbaanota murtaa'an qofa ta'uu qabajee jira. Haa ta'u garuu labsii yeroo muddamaa lakkoofsa 6 muraa bara 2015 jaamuun akka lakkoofsa Itoophiyaa adoolessa 28 bara 2015 labsame kun ji'oota 6 itti aananiif akka hojiirra oolus ifoomee jira. Garuu haalli yoo fooyya'e ilaaluun yeroo gabaabaa keessatti kan kaafamu akka ta'ee fi rakkoon mudatee yoo furmaata hin argatiin garuu manni maree bakka bu'oota uummataa yeroo labsicha akka dheeratu gochuu akka danda'us ibsamee jira. Labsii yeroo muddamaa kun rakkoo naannoo Amaaraatti dhalate bu'uura godhachuudhaan kan labsame ta'us akkaataa barbaachisummaa isaatiin kutaalee biyyattii kan biraa keessattis hojiirra ooluu danda'a jedhamee jira. Koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa ammoo gama isaatiin labsiin kun bakka rakkoon keessatti dhalate naannoo Amaaraa keessatti qofa daangeffamuu akka qabu mana maree bakka bu'ootaatiif yaada dhiyeessee jira. Koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa bu'uura heera biyyattii fi waliigaltee mirga namoomaa idil addunyaa akkasumas qajeeltawwan mirgoota namoomaa addunyaa guutuun ittiin taligamuu bu'uura godhachuun waa'ee labsii yeroo muddamaa kana irratti mana maree bakka bu'ootaatiif ibsee jira. Jaarmaan mirga namoomaa kun labsiiwwan yeroo muddamaa kanaan dura turan keessatti hordoffii fi qorannoo taasisaa tureen dhiittaa mirga namoomaa raawwatamuu isaa ibsee jira. Walitti bu'iinsa naannoo Amaaraa keessatti uumamee wal qabatee aangawoonni mootummaa ajjeefamuu koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa ibsa baaseen beeksisee jira. Koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa ibsa isaa walitti bu'iinsi naannoo Amaaraa atattamaan akka dhaabbatu gaafate kanarratti naannichatti aangawaan mootummaa ajjeefamuu beeksisee jira. Koomishinichi ibsa guyyaa kaleessa hagayya 14 bara 2023 baaseen naannoo Amaaraatti aangawoonni mootummaa sadarkaalee adda addaatti argaman xiyyeeffannaa taasifamuun ture kan jee hoggaa ta'uu iddoowwan naannichaa garagaratti caasaalee mootummaatis diigamuun alatti aangawoota irratti ajjeechaan raawwatamee jira jee. Magaalota naannoo Amaaraa sadiitti haleellaa qilleensaa fi meeshaa waraanaa jabaan raawwatameen lammiileen nagaa lubbuu dhabuu koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa itti dabaluun beeksisee jira. Koomishinichi magaalotaa fi naannoo magaalotaatti walitti bu'iinsi raawwatamuu mirkaneesseetiin jira kan jee hoggaa ta'u kanaanis meeshaaleen waraanaa gurguddaan dhimma itti ba'amuu fi namoota nagayaaf qabeenya miidhaan dhaqqabuu ibsee jira. Keessattuu mormitoonni daandilee cufuu yaalanii fi namoonni kan ajjeefamuu manneen hidhaa naannichatti argamanii fi buufataalee poolisii irratti saamichi raawwatamuun meeshaalee waraanaa fi kanneen dhohifaman biraa hatamuu hidhamtoonni murtee eeggataa turanii fi kanneen irratti argaman akka miliqan taasifamuu koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa kun ibsee jira. Ibsa isaa kanaan koomishinichi sarbamni dabalataa akka hin raawwatamne mootummaa fi hidhattoonni faana walitti bu'iinsa dhaabuun gara mariitti akka deebi'anis gaafatee jira. Koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa gabaasonni amanamoo haleellaan qilleensaa fi haleellaan meeshaa jabaa Baardaar Finoota Salaamii fi Burittii lammiilee nagaa hedduu galaafatuu fi bakka jireenyaa mancaasuus ibsee jira. Yeroo walitti bu'iinsaa qoldaantonni naannoo Amaaraa sadarkaa garaagaraa jiranis xiyyeeffatamus ibsee jira. Akkaatuma kanaanis kan ajjeefaman akka jiran ibsee garuu lakkoofsaan adda baasuu irraa of qusatee jira.
mirgina yeroo walitti bu'iinsallee kabajamuu akka qabu kan gaafate komishinichi magaalaa Finfinnee keessattis lammiileen nagaa bal'inaan hidhamaa jiraachuu ibsee jira. Ibsi komishinichaa kun yeroo magaalonni ijoo naannoo Amaaraa jiru idileetti deebi'aa jiranii fi miidhaa walitti bu'iinsaatiin dhaqqabe yeroo ifaa ba'anitti dhagahame. Akka dhaabbanni kun ibsetti walitti bu'iinsi humnoota mootummaa fi hidhattoota faannoo Amaaraa jidduutti magaalota gurguddoo keessatti tasgabbaa'us lolli magaalaa ala itti fufee jira. Mootummaan federaalaa labsii yeroo muddamaa labsuun tarkaanfii erga fudhatee booda magaalonni yeroo gabaabaa keessatti jireenya idileetti deebi'us ibsee jira. Walitti bu'iinsa naannicha keessa jiru yaaddoo guddaan hordofaa jiraachuu kan ibse komishiniin mirga namaa Itoophiyaa dhaabbileen gurguddoon akka IGAD, Afrikaa Yuuniyeenii fi dhaabbattoonni mootummoota gamtoomanii fi marii karaa nagaa akka mijeessan waamicha dhiyeesseeti jira. Kabajamtoota daawwattoota BBS oduun arraabsanii qindeessine kana fakkaata. Shamsuu Bashirii gama ogummaa kaameraaf teeknikaa